bakkeewwan hedduu adeemsifamaa jiru. Isin dhaggeessin gabaas tarkaanfii waliin hanguyyoo jaarsoo duulii qindaa'aa maqaa bobbarbush inni gajiruun jajjabeewoo waraana bilisummaa Oromoo iddoowwan hedduu tarkaanfii fudhachaa jiraachuu hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo beeksisan. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii laalessaa waraana faashistii PP duulu waraana maqaa bobbarbush inni har'a caamsa 28/2024 labseen zoonii cuf keessatti raawwachiisaa jira. Haaluma kanaan ganam barii aanaalee shaggar adda addaa keessa rasaasa rahaay baaruu daammacheessu bawwallaggaana leeqa dullachaa magaala baandira nuunnuqumbaa billuu boshee keessattiin du'aaf madoora dabe jira. Godillitti wallaggaa haana qondaala magaala shunfaa keessatti nam tarkaanfii jaba waraana bilchiginaa irra fudhatee jira. Godin qeellam wallaggaa haana saayyoo mooraa waraana biyya madgandeeshoo irra tarkaanfii fudhachuu diin gurgusee jira. Ganamuun barii irraa waraanni bilisummaa Oromoo soonii kibbaa godin booranaa namiyoo ganduu kalli keessa tarkaanfii laalicha fudhate. Tiksitootiin Itoophiyaa. Naannoo Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee aanaa 12 Boolee Bulbulaa keessatti basaastotaaf mana kennee fi leenjisuun bobbaasaa jiraachuun barame. Jalguyyoo jaarsoo dabalata qabam. Murni waraana bilisummaa Oromoo humni waraanaa ammoo dadhabee ololaaf hawaasummaarra namoota bobbaasuun hojii waraana bilisummaa Oromoo diiguuf rokkochiisee irratti hojjechaa jira. Yeroo adda addaatti waraana bilisummaa Oromoo balleessineera funaanaa jira jedhanii ololoofuun beekamu. Itaanaa muudama Itmaajoor Jeneraal Abbabuu Taaddesee xumur torbaan kana waraana bilisummaa Oromoo faannoo yaadaan irratti tarkaanfii qaban jechuun dubbii gooftoleen isaanii dubbatan irra deddeebi'ee dubbachaa ture. Haa ta'u malee humnumyaa tarkaanfataan qabanii funaanaa jirri jedhaniin waraana bilisummaa Oromoo kan balleessuuf humni waraana meeshaleef basaastota diinagdee hedduutti bobbaasanii hojjechaa jiru. Manneen seeraan ala ijaaramaniif abbaan isaanii wallaalam jechuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee aanaa 10 Boolee Bulbulaatti ijaaruun basaastota itti galchee leenjii waraana nageenya yookiin silaamsa raawwatu jechuun leenjisee magaalaa galcheen bilchiginnaa angur bubbulchuuf jireenyi namoota basaasaa oolu. Akka odeeffannoo Boolee Bulbulaa irraa argannetti kumaandarii tokko basaastota 10 jala leenjisee basaastonni kun ammoo namoota 10 jalatti ijaaranii dirqamaaf maallaqa bilchigina irraa fudhatanii magaalaa Finfinnee bakka ilmaan Oromoo keessa baay'ataniif bakkuma rakkoon jiru jedhan cufar deemu odeessu guurrachuun qaama bilchiginaaf gabaasanii uummata nagaa eegsisuu saamsisuu ajjeesuu fi dhabamsiisuu irratti argamu. Guyyaa ijaa warreen waraana nageenya yookiin silaamsa raawwatiin bobbaafamanii qaamolee nageenya bilchiginaa waliin qindaa'anii magaalaa Finfinnee bobbaafamu. Yeroo ammaa kana ammoo Oromiyaa aanaa dhaloota isaanii irratti dirqama fudhatanii bobbaafamanii kan jiran yoo ta'u qeerroo bilisummaa Oromoof waraana bilisummaa Oromoo maallaqa marxoo meeshaalee waraanaa arjoomu birgaanii basaasuuf bobbaafamanii jiraachuun barame. Basaastonni kunneen Finfinnee irraa maatii dubbisuuf dhufu jechuun gara bakka dhaloota isaanii kan galan yeroo raayyaa ittisa biyyaa bira shakkiyyoo qabaman waraqaa eenyummaa waraana nageenya akka agarsiifatan odeessi keessoo isaaniif nuuqa qabne addeessa. Godina Wallagga Bahaa keessatti dhaafii dararaan uummata nagaa irratti murna PP'n gaggeeffamaa jiru jabaatee jiraachuun ifoomame. Jaalmoo Sabaa dabalata qabam. Ilmaan Oromoo dararuun hojii idilee isaanii kan ta'e murnoonni PP bilxiginnaa gochoota diinummaa isaanii uummata Oromoo irratti raawwachaa jiran jabeessanii jiru. Faashistoonni murna PP ergama dabaa Kolonel Abiyyi Ahmed irraa fudhachuun goleewwan Oromiyaa cufa keessatti ilmaan Oromoo maqaalee garaa garaa moggaasuun hidhuu, ajjeesuu, saamuu, gudeeduu akkasumas manneen jiraattotaa ibiddaan barbadeessuun jiruu fi jireenya hawaasaa nagaa goolaa jiru. Akka kanaanis godina Baha Wallaggaa aanaa Gudayyaa Biilaa gandoota akka Zangii fi Gubbiin jedhamu keessatti torbanoota darban keessa waraanni faashistii PP maqaa sakatta'insaan gandoota baadiyyaa sana keessa socho'aa turan uummata nagaan jiraatu isin bara darbee as keessatti waraana bilisummaa Oromoo sooraa turtan ittiin jechuun gidiraa hamtuu agarsiisaa jiraachuu maddeen gabaasan. Ergamtoonni sirnichaa kanaan dura saba Amaaraa ganda Abbaay Daallee ollaa Gubbiin keessa jiraatan meeshaa itti hidhanii turan kan isaan humnoota finxaaleyyii faannoo waliin wal keessa deeman dhiisanii saba Oromoo irraa eeboo fi billaa guuranii isaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hojjetu jechuun rakkinoota garaa garaa irraan ga'aa jiran jiraattonni ni dubbatu. Aanaadhuma kana keessatti caamsaa 27 bara 2024 maanguddoota lama kanneen deemuu dadhabanii mana bira taa'aa oolan dhabanii miseensa waraana bilisummaa Oromoo qabne jedhanii gara laafina tokko malee mana hidhaatti akka galchan maddeen dabaluun gabaasaniiru. Godina Harargee Lixaa aanaa Doobbaatti uummata hidhuu fi saamuun itti fufee jira. Jaalbilisee Sabaa waan qindeeffatte qabdi. Uummata bulchaa jiran dararuu nama lama mootummoota abbaa irree keessaa tokko kan ta'e humna qabanii fi kanneen ganda biroo jibba irraa qabaatan ganda biroo irraa ergifachuun uummata meeshaa maleessa irratti shaakalu. Jiraattonni aanaa Doobbaa ganda karaa garbuu bakka addaa ifaamaan qaamolee waraana faashistii PP miidhamaa jiraachuu dubbatu. Doorsisa, reebicha, hidhaa fi dararaa hamaan karaa waraana faashistii PP irratti heddumachuu kan himan jiraattonni namoota maqaan isaanii Abiraam Shakrii fi Adam Shakrii jedhaman obboleessa keessattuu woboo bira jira jechuudhaan tokko tokko isaa jalaa qabanii hidhan. Obboleessi isaa Abiraamitti bilbiluun yommuu tokko tokko obboleessa
jaarsa isaa fuudhuuf dhaqu qarshii 15,000 kaffalaa jechuudhaan adamuuwwan kaffalee dogdoqqee isaa baasuu dhabuu lamaanuu hidhamanii jiraachuun barameera. Ganduma kana keessatti bulchaan Araddaa waan ittiin galma abbaa gadaa ijaarru jechuun gandicha keessa jiraatota raaree tokko guuruun qalatanii nyaachaa fi nama maqaan isaa Muusaa Bakar jedhamu harka qalleessa waan tokko hin qabne korbeessa tokkicha qabu kan qarshii 25,000 baasu jalaa fudhatanii qalatanii nyaachuun irra darbee milishoonni fi bulchaan gandichaa Adam Maamud jedhamu itti roorisaa jiraachuu jiraattonni gandichaa ONM itti himan. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Jillee Dhummuuggaa keessatti murna faashistii PP'n hidhaa fi saamichee jiraattota irratti raawwatu jabaatee itti fufe. Jaalaqaafan fayyeeraa dabalata qabam. Hawaasa nagaa ajjeesuu, hidhuu, saamuu fi qeerraa buqqisuu kan aadeeffate murni faashistii Biltsiginnaa waraanaa fi milishoota isaaf amanamoo ta'an uummata Oromootti bobbaasee jiruun hawaasni nagaan manaa baanii galuuf hedduu rakkachaa jiraachuu dubbatu. Kuma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Jillee Dhummuuggaa magaalaa Sanbatee keessatti hidhattoonni sirnichaa kaleessa caamsaa 27 2024 namoota nagaa irratti reebicha ulfaataa fi saamicha raawwachuun kan hidhan yoo ta'u namoota hidhaman keessaa muraasni kan maqaan nu ga'e Adam Hassan Muhammad, Kichaa Hassan Muhammad, obbolaa kan ta'an Hassan Huseen, Alii Giici, Umar Dooyyoo Giici kanneen jedhaman meeshaa isaan waan qaban gurguruun bitatan waraana bilisummaa Oromoo ittiin lolla jedhanii irraa fudhachuun isaaniin ammoo magaalaa Sanbateetti hidhanii dararaa jiraachuus ibsan. Oduu hidhaan wal qabatuun magaalaa Sanbatee keessatti caamsaa 26 2024 nama nagaa maqaan isaa Said Sheikh Muhammad jedhamu badii tokko malee qabuun yoo hidhan godinichuma aanaa Jillee Dhummuuggaa ganda Battee keessatti caamsaa 27 2024 ganamaan qe'ee hawaasaatti marsuun namoota maqaan isaanii Said Bushraa fi Taajuu Sheekh Bushraa jedhaman qabeenya isaanii mana keessaa saamuun isaaniinis hidhan jechuun ni qabaman kun badii qabaatan yoo son taane sababni hidhamuu isaanii waraanni maafiyaa PP kun gandattiitti seenuun meeshaa keessan fidaa waraana bilisummaa Oromoo ittiin lollaa yoo hin fiddan ta'e ni ajjeefamtu ni hidhamtu akkasumas qabeenya keessan ni saamna jechuun sodaachisaa kan turan yoo ta'u uummanni kunis meeshaa waan qabnu gurgurree bitanne waan isiniif laannu hin qabnu amni biyya bulchuu uummata ni tumsa malee kan saamuu miti waan jedhan qofaaf akka hidhaman jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Gareen badee balleessaa PP Baashaggar Aanaa Boosat keessatti lubbuu dargaggoota lamaa galaafate. Jaalkennaa sabaa dabalata qabam. Murni uummata nagaa jumlaan ajjeesuun lafarraa duguugaa jiru Biltsiginnaan Baashaggar Aanaa Boosat ganda Siifaa Raasaa jedhamu keessatti caamsaa 25,2024 badii tokko malee waraana bilisummaa Oromootiif galaa geessaa jirtu maqaa jedhu itti maxxansuun dargaggoota lama rasaasa itti roobsuun ajjeesuu jiraattonni himan. Dargaggoonni ajjeefaman kunniinis maqaan isaanii Kamaaloo Bashiroo fi Tamaam Abdul Majid kanneen jedhaman ta'uu fi dargaggoonni kunniin gochaa isaanii malee ajjeefamuu jiraattonni dubbatu. Dargaggoonni kun hawaasa isaanii biratti jaalalaa fi kabajaan kan beekaman yoo ta'u reeffa dargaggoota kanaas maatiin akka kaafatee hin awwaalanne dhoowwuun guyyaa tokko guutuu aduu keessa teessisaa akka turanis jiraattonni ONM itti himaniiru. Haaluma kanaan murni uummata nagaa dhabamsiisuu aadeffate kun gandoota aanaa Boosat jalatti argaman hunda keessatti namoota nagaa ajjeesuu, manneen irraa gubuu, qe'ee irraa godaansisuu fi qonnaan bultoonni hedduunis akkaataa lafa isaanii itti qotatan dhabuun qonna malee lafa ba'aa akka jiranis dabaluun ibsaniiru. Gara oduu keenya biyya alaa argannetti yeroo dabarru Faransaay fi Jarmaniin haleellaa Israa'el Raafaa irratti raawwatteen aarii addunyaa guddachaa jirutti makamaniiru. Jaalimoonaa Faayisaa dabalata qabam. Faransaay fi Jarmaniin haleellaa Israa'el wiixata darbee mooraa buqqaa'insa Raafaa irratti raawwateen dubartoota fi daa'imman dabalatee yoo xiqqaate namoota 45 galaafate irratti aarii addunyaa guddachaa dhufe waliin ta'aniiru. Pirezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakiroon maxxansa Tiwiiterii irratti maxxansaniin haleellaa Israa'el Raafaa keessatti raawwatte buqqaatota hedduu galaafatte akka isaan aarse dubbataniiru. Opereeshinoonni kun dhaabbachuu qabu. Raafaa keessatti lammiilee nagaa falaaxaniif bakki nageenya qabu hin jiru jedhan seerri idil addunyaa guutumatti akka kabajamuu fi hatattamaan dhukaasni akka dhaabbatu nan gaafadha jedhan. Wajjirri dhimma alaa Jarmanii fakkiin
reeffa gubate daa'imman dabalatee aleellaa xiyyaaraa irraa argame kan hin danda'amne jechuun ibseera. Haalli sirrii ta'ee ifatee qorannoon IDF saffisaan eegalamuu qaba. Uummanni nagaa Gaazaa atattamaan eegumsa fooyya'aa argachuu qaba jechuun maxxansa Tiwiiterii irratti baaseen ibseera. Haleellaan Israa'el kun kaampii buqqa'iinsaa kibba Gaazaa Raafaa keessatti argamu rukute yoo xiqqaate namoonni 45 du'uu fi 200 ol madeesse. Namoota ajjeefamanii fi madaa'an keessa harki caalan dubartoota fi daa'imman ta'uu ministeerri fayyaa Gaazaa fi ogeeyyiin fayyaa Falaaxiin himan. Mul'anni CNN argate akka agarsiisutti mooraan kun ibiddaan gubatee erga ibiddi mooraa keessatti ka'ee booda dhiironni dubartoonni fi daa'imman Oromoo bakkeewwan hedduutti adeemsifamaa jiru. Isin dhaggeesse gabaasa tarkaanfii waliin Hanguyyoo Jaarsoo duulii qindaa'aa maqaa bobbarbush inni gajiruun jajjabeewuu waraana bilisummaa Oromoo iddoowwan hedduu tarkaanfii fudhachaa jiraachuu hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo beeksisan. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii BP duulu waraana maqaa bobbarbush inni har'a caamsa 28,2024 labseen zoonii cuf keessatti raawwachiisaa jira. Haaluma kanaan ganam barii aanaalee shaggar adda addaa keessa rasaasa rahaay baaruu daammacheessu Bawallaggaana leeqa dullachaa magaala baandiranuun nuqumbaa billuu boshee keessatti du'aaf matoora dabee jira. Godillixu Wallaggaa haana qondaala magaala Shumpaa keessatti ganam tarkaanfii jabaa waraana bilchiginaa irraa fudhatee jira. Godin Qeellam Wallaggaa haana Saayyoo mooraa waraana biyya Badgandeeshoo irra tarkaanfii fudhachuu diin guggusee jira. Ganamuun barii irraa waraanni bilisummaa Oromoo soonii kibbaa godin Booranaa Namiyoo ganduu kalli keessa tarkaanfii ilaalessa fudhate. Tiksitoota Impaayir Itoophiyaa du'aaf matoora dabee jira. Doonuun kibbaa guji lixaana suuraa barguddaaf galaan gandoota lama keessa yaasuun humni diina irra hedduu ajjeesee meeshaalee waraanaa hedduu sirra eeguun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo guyyaa har'a ganama duul bobbarbush inni gamlikeessuuf godin Wallagga ba'aa Onjimmaa Arjoo keelee diinaa urgufee jira. Irreef gaachanni sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa ganamaan duul bobbarbush inni gamlikeessuuf seenee godin Wallagga ba'aa Onjimmaa Arjoo ganduwaama sifaat lukkeelee diinaa ari'ee mancaasuun irra hiikee jira. Yeroo ammaa kanas dhukkee irra kaasaa kan jiruuf hanga ammaatti ilaalchi sagal bombeef waan lama joroorroo bireen abba 200 firii 2 fi gumbi 10 dugdiina irra hiikee galii qabsoo bilisummaa Oromoo godhee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godin Walloo Aanaa Daawwaa Caffaaf Daawwaa Raawwaa keessatti du'aaf matoora dabuu beeka. Har'a caamsa 28,2024 kaaba Oromiyaa godin Walloo Aanaa Daawwaa Raawwaa buufata waraana faashistii bakka addaa Qurqurooti jedhamutti ganam toorsaa gooticha Abbisabaa Woboon olitti seenu humni diina irraa battalumayyuu ajjeesu 800 hin qabneen adabee bobbarbush inni gamlikeessu kanaaf baargarsooftuuf deebisee jira. Tarkaanfiin jajjabee waraana bilisummaa Oromoo fudhate itti fufu godinichuma Aanaa Daawwaa Caffaa keessatti caamsa 28,2024 ganam sa'aatii 2 humni diinaa konkolaataa magaala Kamisee irra ba'aa jirtu bakka addaa Mulluqee Boorkannaa jedhamutti haxxeetti dhufu konkolaataa loltoota jirtu waliin guutumaan guutuu barbadeesse. Lolli bilisummaa sabichaa taatu.